Asham, 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 asham. Haya badabo, haye, 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 haye. Haye, haye, haye. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنغي اندفتن دخيسنو بغنغي اندفتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودو ججبدو غرغدو حالا اولمايا تربي بي وري اسينغودا اوروميا خيسياتي خجيباترتي سبونتني جلانو غهني جراني Gurani singenya yoda gifachuuf kan qophoitan taate share invite gududan mirkaneessa dhageeffachuuf qophaa'u keessan Sheikh Abu Tarra oggi jame share gura shanka banao wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh baganagaan duftan abo dalaga tumrodda nayga isin isinitti memi hay شينو إلى فتي سنكبي كدرت الرئيف درواني مدام ودو ججبدو جرا دلقات مردا شيخي جيتين اسنتي ميمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغانا غان دفتن هندي خيسنو أي شيني سنجالتا اسن كبجا اسن كبجا مي انفايت شير غرا وليد الدبر سارة invite share goda isinangatu nuti takkasu bnembe isi warra soba jira nama taa'ee halkani guyyaa kijibunu goota keenya ju dhugaa Sheikh Abu Tarra kana soba yettani sanifu wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sabboontonni oromoo kun bakka yoo hajiraatan Khijiba isaanii jalaan ungahanii nuti ummata oromoo gurraan geenyaa jechu itti dalagachuun itti fufuun teessanii jechu duraan dursuudhaan osoo sagantaa kiyyattiin seenin hanga isin share invite waligootan waaninan isiniif himu takkaa jira ummanni kharrayyuu rakkachaa jira kharrayyuu ni beeytanii ummanni kharrayyuu eega abbaa gadaa duraa fixanii ija dhaamsanii ummata oromoo guutuu duraa fixan abbaa gadaa kharrayyuu qofa duraan finne garuu abbootii gadaa kharrayyuu eega fixan booda ummanni sun akka waan gartee ummata khobxoome akka waan oromulleen isaan dagattetti itti dhagayamaa jira kunu amma Rift Valley sossoo'insi dachii hedduu rakkisaa jira yaa buleeyyan kiyya warri mootummaa qabu warri mootummaa yaaddu warri isaanuma muggaa olluma isaaniiti mootummaan naannoo Affaar ummata sii godaansiftee gartee gargaarsallee naannoo hundatti kadhattee ummata sii tajaajilachaa jirti jechuudha tanneen hatuu zinaa godhuu farshoo dhuguu sigalee kijibuu malee waa takka wanni mootummaa jedhamtu jirtu jechuudha gartee karaa naannoo Oromiyaa kanaafi qaallicha sheeyxaanticha mataa guddasan dabalatee wanni mootummaa wanni Oromoo ifiinjaa maqaa Oromoo dhawataa tagartee mootummaa jedhamtu ta ummata fiitiif dhimmamtu jirtu jechuudha ummanni kharrayyuu nu dhaqqabaa nu iyyaa sigale gartee khara amma yooniif gaafatte tunu waan rabbi fide abiyyi fide maarree fide sinjal sigale waan rabbi fide ibidda deengadda California qabate balaa uumamaati sigale garuu mootummaan kaabaa khibbaa isteetota hunda guuzatti yaammate kun ummata evacuate godha baqachiisa kun gartee ibidda dhaamsaa jechuudha sigale kun gartee lubbuu namaa baraaraa jechuudha mootummaa jechuun akkasii balaan uumamaatii fi balaan namtolchillee yoo dhufte mootummaan wanni mootummaa ta'eef maali ummata kana nageenya isaa eegu balaa uumamarra balaa namtolcherra balaa shiftarra wanni gibira nyaatuuf maali sigale tanaafi mootummaa jaamaa jechuudha tanaafi mootummaatu itti gaafatama silaa uzoo mootummaan jiraate egaa mootummaan jira mitiiti osoo kan silaa mootummaan jiraatu taate gartee
silaa mootummaatu itti gaafatamaa jechuudha. Gartee ummata har tokko mallee dhawaaf hin jiran sigalee ummanni gartee marfamne gartee wanni gurra keessaa nu iyyaa ilmaan hirriiban harkatanii dachiin sossoohaa jirti manni nu jeeqaa jira sigalee boo sagalee warri jettan kun ummanni nu dhagaa jiraati bahaati deebi'a sagaleen bareedduudha. Laaleetiin harkaa. Chat with Patrick Mahomes in a media scrum, and he has a lot of respect for LaTroy Hawkins. He says the Twins are his... So, sagalen bareedduudha bahaati deebi'a. So, saniifuu silaa gartee mootummaatu itti gaafatamaa jechuudha. Maaliif mootummaan ummata baqachiisuu qaba, ummata nageenya isaa eeguu qaba, ummata wajjichi taa'ee aanarraa eegalee hanga godinarraa naannoon federaalarraa baatutti sigalee gartee galatooma waan maraattu takka as keessaa sagalee jaati. So saniifiin bahi deebi'een. So saniifi mootummaatu itti gaafatamaa jechuudha. Balaa dhuftu hundaaf mootummaa itti gaafatamaa jechuudha. Eegaan hangana jee booda ummata keenya karrayyuu saniif sagalee tahaa please xiqqaa guddaan anarraa eegalii ummata saniif sagalee tahaa ummata karrayyuu saniif sagalee tahaadha invite share godhaadha amma kara sagantaa keenyaa kaniin arra dhufee fittiin seena gartee tokkoffaa mata dureen akkuma jedhamutti salphina Abiyyi jetti odoo amme taamanu geesse break news qabannee isinii dhufnee jirra itti aansuudhaan olola gartee Jaawar Maammatiin amanamu Jaawar akkana Jaawar bilisoomne jee mootummaa kana khashakkiirraa qabdu baatirii fudhadhu ganda keessa deemi ilaali jee Jaawar akkana ju'uu fi deebii quubsaa qabadheetiin akka sammuun tiyya yaaddetti dhufee jira itti aansuudhaan ammas sadaffarratti dargaggoota Oromoo kan amma piippiin isin ijaarsa biyyaati isin gadduu lafee duyda biyyaati jettee gartee itti taphachaa jirtu kana dhaamsa hatattamaatiifin qaba gartee waan gartee isiniifillee saballee fayyadu share invite godhaadha share ummata keessanitti hin qusatinaa jechuun sagalee ummata keessanitti share hin qusatamtu share godhaadha waliin gaggayaadha invite godhaadha namoota yaamaadha sheeyni keenya laa'ifii jiranii jecha isin shamarran ililii ol facaasaa dhiirtii harka rukutaa sheekha keessan dhageeffattanii gaafii yoo qabaattan gaafachuuf mirga qabdanii jechuu akkuma beekamu dheengadda osooniin salphina wanni itti seerii dura waan takkaan na kofalchiise qaallicha Abiyyi fi Injuu sanirraa viidiyoo isaa takka laaleetii kofleete sigale ummanni Jimmaa je ummanni Oromolleen Injuu bar inni ummata Jimmaa ummata Baalee ummata Wallagga Oromoo tan akkasitti daguur sila ummanni Oromoo ha Jimmaa jechuu qaba sigale ummanni Jimmaa mana keessan kuma meeqaan isinirraa diige beenyallee nan gaafanne je yaa obboleessa kiyya bar wallaala isgale al-dayyus haddul midal khadizul hashash ya abara rabni sigale dayyus ni garte yoo fuute arshin tuitelle inni sigale garagalee udaan ifarraba garagalee uddu ifarraba jechu sigale dayyus ni bu'aan qabuun sinje muummichi ministeeraati miti maaliif waan feetin goon muummichi ministeerar sigale mee inni muummicha ministeera biyyaati moo sigale gooxii gandasaati qotuu deemamu ma ummanni gartee isinirraa mana diigee waa takka nan gaafanne hay moo akka mootummaa Itoophiyaatti waan balleesse mootummaan kafaluuf dirqama qabaa sigale kanaa beekaa dura maaliif beekanaan jiha ministeera bar ministeera magaalaati moo muummichi ministeera nu dhibe sila ministeerri magaalaa sila tawaan akkana dhiifama mana keessanillee isinillee mari'achiifne jettee dhiifama gaafachuu qabdu intala maqaan isii eenyu teenya san caaltuu isaanii ta'e fiin jettu san caaltuu isaanii san sila ministeera magaalaati jechu yaa obboleesso barnamichi muummicha ministeeraati moo ministeera magaalaati na dhibe bar magaalaa yoo toltees yoo baddees ministeera mataa isii qabdii jechuu qatti bagaafatam sigale qabeenya ummata taa'ee ummata mari'achiisee ummata beenya kafalu ministeera jira jechu
ministeera magaalaa janii jirti jechuudha. Sigale bar kun dalagaa sin qabu hoggii nuti jennu humaatii sin beeku wahiis hoogganuu hin danda'u gartee dura wayi beeka seenee jalatti hidhanne wanta duwwaa qorqorroo ta'uu isii garraan jalaa darsa marannee hoggii isin hin jennu nuti wajji dalaynee beeyna sirna kana. Amma dhiyootan Adaanech rabbii isii kaaseeti mana lama isa Duubaayee biftee footoo arkitanii footoo Adaanech peejii isii yoo kan laaltan taate dhiyootan inni biran jiru mana lamaan tokko kan eebifte sigale. Mana lamaan tokko kan amma dheengadda hoggii isaa salaatuudhaaf dura isaaf salaatanii beeytaa ozoon biiroon seenne biiroo isaa dhaqanii isaa sujuudanii bildiqinnaan tun hundisi ta muslimalleen ta kiristaanaa ta waaqeffatan hundi isaa salaatteeti kara biiroo deemti jechu isaa salaatu kuma dhayxeen fuulli nugusaatti jijjiirame yaa rabbi maaliin balleesse qaallittiin nu hollachuu seente nugusa kiyya maaliin balleesse maaliin yakke jenna hay maaliif akkana nagoota iyyenja maaliin si godhame rabbi sodaadhu mana san akkamin Duubaayee bifta rabbi sodaadhu yaa Adaanech maana taphatte iyyenjan sigale hay baran biizi siseetiin eeybisee ganaattiin deebu hay biizi maali ammanaan ciisaa oolaani beeytaa dalagaan hin jirtu manaa ozooniin ammana jiru akkamittiin Duubaayee bifta iyyenjan sigale nama sadarkaa sanitti gabbu yoo karaa xiqqaa tokko isa Duubaayee bisan namatti aaru sigale maaliif dalagaan qabu jechu guyyaa dheeraa paarkii tana jaarrate dulloota gurguddaa kana walitti qabate kana wajji gartee paarkii keessa taphachaa oola sigale diplomaasiin biyyaa duutuu isa yaachiftu qaala'insi jireenyaa ka ummata rakkisu jiru kun isa yaachisu daangaan biyyaa ka sarbamu jiru isa yaachisu inni tanarraa quban qabu jechu paarkiin har'a meeqaa eebbifa karaa kamtu dhugumaan isin jira bara maal qofalte sigale hayyee ganaatti deebitee na Duubaan eebisin jette akka dhiiticha huddun naqe qaallittiin hudduu if qabdee kutte jansi galee kara biiroo soo nama kanaatii jechu mee akka muummicha ministeera biyyattitti gartee beenyaa baasuu qabamoo ummataaf sigale mana hangana isinirraa diigeen hangaafanne bar jimmana deeggarti jimmana wajji jirti ummanni Oromoo jimmaa kun hundina harka jira jechuu saati bar akka yaada satti sigale falfalli gowwaa hin dhokatuu jani beeta falfalli gowwaa hin dhokatuu jette Oromoo doggee maay sigale inni akka yaada satti warri jimmaa kun guutuun na wajji jira hay warri jimmaa meeqaatu ifannise sunoo jaalalateetiif ifannise meeqaan maraatee biyyaa bee jaalalateetiif maraate meeqa daandirra jiraachuu jira jaalalateetiif daandirra jiraachuu jira yaa khazzab rabbii tokkichan sodaatu sigale hiyyeessi quufe rabbiin aboojaa jaan sigale rabbii tokkichan sodaatu nama sodaattuun qabdu sigale naamusaan qabdu soo wohuma siin ja'amuu rabbiin tokkichichirra se kaaye ichumaan si haa hambisuu yoo taate malee wanni nuti godhuu dandeenyu takkalleen hin jirtu akkanatti ummata baacuu jira jechuudha. Tanaasoo keessatti itti isinii dhufa salphina Abiyyi hajuuttiin isinii deebi'a maaltu maal ta'e akkuma beekamu Abiyyi manguddoo Oppiidiyoo abbaa duulaatiin hangafee wali qabeeti jimma dhaqee jechuu hanga Biraanuu Juulaatiin Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaatiin baatutti wali qabeeti gartee jimma dhaqee jaan sigale manatti cufatee kaabuna kana dura kaayee nadeeggara wanti nu harkaa ba'u jirti kutu jirra jaawarii lafaa ka'e taayyeeni gartanii lammaa lafaa ka'e sigale hayyoonni Oromoon qabdu marti sigale kolkolee fi gartee waan xaasaa gartee amma miidiyaarraa galaw jettu tana malee namni silaa nama ji'ee namni akka nama laalu hundi nu harkaa bahee yoo biitti tun kan cabtu taate waliin cabnaa beekaa jennaan hay barnamu eega qorii fi nyaachuu eegale tutturee janiin jamman guddoonsi keessattuu abbaa duulaa afaan dhukkee godhe jansi gale qorii fi nyaachuu jechuun maal jechuu eega gartee baduma fiitiin namni madaalamuu eegale eega gartee baduma fiitiin namni xiinxalamuu eegale eega baduma fiitiin namni itti gaafatamuu eegale bubbulee waan ati laayixeef waan ati hohorsiteef waan ati dhuubbatteef sumaa fi karkarricha keeshi mallis kanaatti gaafatama malee nuti keessan jirru guddoo Oromoo hay akkamitti siif jala muraniitti himan janaa galatuuman jala muraniitti himan siin jan akkam janiin sigale akkam janiin
gartee osoo amma ati na baraara paartii haa baraaruu jetta osoo nu hundi guutu sidee garree baraaruun hin dandamtu maaliif ibin hojjettoonni keenyaa nu diigu barbaada lalmee namni dubbii beeku kallikkiitti asiil hojjettoonni keenya mataan isaanii nu diigu barbaadanii minda dabalaaf jenneeti gartee minda ozoon hin dabaliniif kiraan manaatti dabalame minda dabalaaf jenneeti gartee minda ozoon hin dabaliniif jireenyi itti qaala'e shunkurtaan itti qaaloyte sigale gaaza manziila dhabamsiifne jireenya gartee kanan jaamne gartee warri miseensa keenyaatu jiraachuu dadhabee yaa rabbi maanu umte keessa jiraani sigale nu diiguuf silaa carraa harkatee dura miseensa keenyaatu nu diigaa janiin sigale tana dhuguma sitti himna waan feete fidda malee gartee kanu silaa kaduursee nu diigu miseensota keenya sigale waan juwallaalee salphatee ijasaa takka wadala ganda keenyaa takka gurguddoo tana gataareechi ta'a siinjan sigale waan juwallaalee sigale namni kana likkii itti himu qabaa jechuudha akkana likkiin itti himamu qabdi jechuudha sigale akkanatti jala muranii waan biitti keessa jirtu waan ummanni keessa jiru sigale itti himamuun dirqamaa jechuudha inni duraan na deeggaran na wajji jiran na wajji ololan na wajji miidiyaa rabbahanii gartee shuqulachuu ta'an jeeti gartee manguddoo bakka duraan jirtu dhukkee irraa dadhee fidee jechuudha manguddoon tadhumaa gartee qaniin nu geeyse silaa'uu nu kuchiisuu ta'a dhugaa dubbannee haa hudnu jetteeti dhugaa dubbannee gartee dhugaatti himnee haa nu kuchiisuu jetteeti jala murteetti himtee jechuudha sigale bar ummata guutuu manarraa diigu jirru jireenyaan qixaatiin taane keessa galchu jirru dhabaminsa nageenyaatiin rakkisu jirru qaala'insa jireenyaatiin gidiraa keessa galchaa jirru biyyarraa dargaggoo buqqisaa jirru kanaa ozoon hin taane miseensota keenyaatu sigale miseensonni keenya ozoo carraa harkate nu buqqisa si buqqisa janiin sigale kana laa ka barbaadu akkana laa kana ka isinirraa eeggamu sigale kana ka isinirraa eeggamu inni duraan isiniiniif marseeti way hogganoonni guutuun na wajji jiran way gartee opiidiyoon guutuun na wajji jirti wuuyuu jee maqaa keessaniin naggaduu ka'e jechuudha kanaaf sheekka abbuutaa kan itti as ergattanii qilleensarra isinii oolche haa galatoomu dura sigale akkuma hidhannee gadhaabne hidhannee isa buqqisuu teenya namicha kana na eeggadhu qabadhooti ni turti malee ni urti jette sigale qaalitti ni turra malee ni urra jette amma turuu minni bubbulla malee ni kuchiifna kutee jira kana irra duuluu nu isan barbaachisu sigale asi jaawar irratti ololuu dhiisi kana irratti ololuu dhiisi ekonomii biyyaa sirreessi yoo dandeesse diplomaasii biyyaa sirreessi dangaa biyyaa eegi araara buusi wanni godhamuu qabu gartee kaataan itti survive ta'uu qabnu kana malee sigale ololaan kijibaan wanni gartee si oolchuu dandeenyu takkalleen hin jirtu jala muranii itti himanii jechuudha sigale meekkamis silaa ozoon ekonomiin biyyaa kana keessa jirtu amma fakkeenyaaf mee fakkeenyuma tokkoon isinii kaasa ginci biliyeena afurii oliitutti bahee jaaraminsa siitiif itti bahee jan eenyu odiitu godhe mee odiitarrii waan sanii eenyu hangana qopheessineetiif baay'ata hangana ramanneetiif hangannitti bahee hangannirraa hafe takka hangana dabalattee overii deemtee jee eenyuutu ummata gabaase gorgoraa hoo hin jirtu jechuudha okay eega maallayni guddaan sun itti bahee wanni kun jaarame eega maallayni guddaan sun itti bahee wanni kun kan gadhaabbate sigale mee eenyuutu dhaqee daawwachuu jira maallayni kun maallaynichi beekun maallaqa biyyattiiti maallaqa silaa hojjettoota mindaa dabaluu qabani maallaqa silaa gartee akka gibirri ummatatti ol hin kaane amma bar waan ummataan tajaajilan dhabaniiti ummata gibira ol kaasanii bar maallaqa silaa bakka sanbuu inni paarkii fixaa jechuudha paarkii amma hayyee paarkii wanciitun hangam takka galii galchite
bahitti baate moo galii galtee turre guddo sigale bahitti baate moo galii itti gartee itti baateetu irra guddo hayyoonni tan hunda ol madaalchiseeti gartee osoo nudhiisii miseensonni keenyaa osoo carraa harkatee si diiguuf si dhabamsiisuuf si gartee namni tokko nurraa eegalee namni gartee ati keessa jirtu hin jirtu jechuu jala saraaraniitti himanii nama gartee paarkii tana yoo hajaaru taate namaan hin mari'atu nama gartee biyya takka wajjii ka'ee wayin mallattee isa jiru namaan hin mari'atu rakkoo maal fiddi faayidaa maal qabdi namaan hin mari'atu sigale so kana hunda gartee walin madaalchiftee manguddoon khayri wa khayraati jetteen sigale nuti khaysan jirru wanni dhufaasuma dhufti wanni gartee hidhaa taatu sumaatu itti gaafatama mana murtii addunyatti at least yoo wadalticha kee kana dabalattee deemte qofa malee gartee kana ati namni si wajjiin itti gaafatamu namni si wajjiin rakkina keessa seenu hin jiru yaani jala muraniitti himanii jechuudha hagalatoman akkanala dhugaan gartee ni turti malee ni bubbulti malee ni dhufti jechuudha beeki namni qaallichi kun gartee qaallichi shayxaantichi kun fakkeessitu sigale fakkeessituun beeki jibni si oolcha malee sin bulchu jettu Oromoon namni inni abbaa duulaa caalaa rakkise namni inni abbaa duulaa caalaa mana isaa fattashisiise namni inni abbaa duulaa caalaa irra duulen jirtu arrawaan akka abbaa duulaa isaa wajji jiru akka waan abbaa duulaa gartee isa duuba jiru akka waan abbaa duulaa gartee isaa dhaabbatee gartee isaa afaan tahu sigale abbaa duulaa qabatee siyaasaadhaaf takka biizinasa keetiin si sarafa takka qabeenya keeti jaarsi gartee biizinasa qaba buraayyuu hundaa'ii biizinasa sosoosaa jira qaallichi gartee biizinasni amata kudhan qabeenya amata kudhan dura harkattan hundi eeysa akka fiddan odii ta'uu qabajee kana hunda yoomma walga'ii san irratti hin argamne yoo bakka san hin dhufne sigale qabaniitirraa fuudhanii jechuudha jaarsi chaansiin qabu jechuudha manguddoon tuunis ichi jiraachuuf gaara seenuudhaafis dandeettii waan hin qabneef ichi dhuftee garuu dhugaa dubbattee jechuudha sigale waa takka wanni nama balaaleeffattu wanni nama qubalaattu wanni gartee hooleyyii ta'e namatti ergitu hin jirtu wanni jaawar balaaleeffattu jaawar kitaaba katabe sigale jaawar kana eebbifachaa jiru kitaaba malee misaa'ilaa miti takka gartee dirooyinii miti sigale gartee khana waan rakkina ati qabdu arkeeti namni ciinsiseenu jira malee rakkina sanfirraa duuchuun si malee sigale rakkina mataa keetis fiksi godhachuu dadhabde sigale gabaadha qixeeti gurgurachuu wallaaltee gabaa abaartii jan sigale aangoon si kennamtee taankii baankii si harka galtee sigale nama hunda yaaftee if jalaa fixxee sigale nama hunda hayyoota hunda afaan qabachiiftee kaan ajjeeftee kaan biyyaa baaftee kaan bittee sigale if rakkiftee namallee rakkiftee biyyallee rakkisu jirta malee namni gartee si rakkisu tokkollee hin jiru sigale namni si rakkisu tokkollee hin jiru tana namni gurra kanas si dhaga'u hin jiru janiini hagalatoomtu manguddoonti sigale hagalatoomtu manguddoonti likkii jala muraniitti himanii jechuudha likkii jala muranii namni kanatti dhugaa walitti himaa deemu gaariidha jechuudha dhugaan dhugaadha sigale rakkoo beeytaa duraan warri amma manguddoon tun maaliif dhugaatti himte xiqqoo harka isaan eeggatan harkaayis wayii qaban kiishaayis wayii qaban amma tuu maaliif dhugaatti himne sigale yoo arra dalagaa tanarraa baasan galgala ilmaan wante gartee makiinaa adda addaa tanaa yaa'uu baranii sigale makiinaa adda addaa bashannanuu baranii hoteela adda addaa tana kaardii paartiitiin qabatanii enjoy godhuu baranii sigale indazaa noowii kana baratanii gartee kana hunda baay'anirraa cita jedhaniiti gartee likkii fi gartee jala muranii dhugaatti himuu sodaatanii jechuudha namni yoo kiishaa waa qabaate tanaaf namni dura ozoon siyaasaa sabaan dalayne ozoon siyaasaa sabaati rakkanne sabaan cinqabne dursa jireenya mataa keetii fooyyeessu qabda ilmaan keetii fooyyeessu qabda maaliif
amma opidio wanni irra guddaan nama wanni opidio join ta'uuf jireenya mataa ifii fooyyeffachuuf dalagaa harkatee mana ijaarrachuuf isigalee qorqorroo keessa mana bulkeetatti ol bahuudhaaf isigalee baadiyyarraa aanarra galuuf aanarraa godinarra galuuf godinarraa naannoorraa hanga federaalatti gartee faayidaa mataa ifiitiif ifiin jijjiiraa jechuuf seenan malee sabaan jijjiira jedhanii achi keessa seenuun jiru jechuudha. Sabaafi yaada sabaafiin gartee dabarsa jedhanii khaseenuun jiru jechuudha. Maal yoon duraan harreen deemuu ture gaangeen hin deema. Yoo duraan gaangeen deemuu ture makiinaan hin deema. Bajaajundaan bitadhee naggadadhee daldaladhee akka abaluufatti mana magaalatti ijaarradhaa Finfinneen mana bitadhaa Adaaman mana bitadha jechuufi opiidiyoo jooyin tahan malee saba kiyya kanaan jijjiiraa. Sabakiyya kanaafin dhaabbadha sabakiyya kanaafin sagalee taa hajuu gartee few people ummata xiqqaadha sigalee ummata xiqqaadha sawwan taheef wanni isa ammaasis opiidiyoon heera tokko fidee beek heera tokko fide namichi heerri inni fide maali ati yoo opiidiyoo keessa teesse ummataan bakka bu'ee jettee dubbachuu hin dandeessu jechuudha mataa kee bakka buutee ichi teessa waan ta'eef ari'amnaan akkuma mataa keetitti ari'amta malee akka bakka bu'aa ummatatti ilaalamtu jechuudha akka bakka bu'aa ummatatti ilaalamtu jechuudha opiidiyoon ummata waan hin qabneef keessaa PP'n opiidiyoo zoon hin taane PP'n ummata waan hin qabneef akka ummata silaalan garte amma yoo sheekka abbutaa dalagaa raari'an akkuma sheekka abbuta dalagaan seena akkuma sheekka abbutatti akkuma nama abiyyi sigalee akkuma abiyyiif dalayda jechuudha amma dalagaa takka dalagaan dalagaddu tana manaajartichi akkuma abbutan na baasa akkuma abbutan na naqa akkasuma jechuudha gabaabdutti PP'n paartii siyaasaati miti jechuudha sigalee afooshaa abiyyiiti arraarra isiniin himnee jechuudha longi time isiniin so tana live itti aantu keessattis informationa kana caalaa dhufu jira sheeticha follow godha page kana jala deema yoo waan biyya keessa gartee currently issue rakkoo amma deemu jirtu kan gartee baruu barbaadan taate page sheekka butaa share godha follow godha gartee waan dhugara qofarratti hundooyneeti saba keenya qabsooyne sagalee taanaa jechu itti aan talammafattiin dabara talammafa akkuma beekamu gartee Jaawar Muhammad keessattuu gurbaan an mataa Baaldi Johnson namichi Yaaftaamuu Lammuu Johnson gartee hedduu olola Jaawar irratti oofu jira jechuudha ganna qaawajji dabalatee maaliif ummanni kun Jaawar waan takka jedheen kaleessa isaan sanii kennaa maallaqa hiika qabdi beekadu dubbiin maallaqa isaan sanii warra garaachi gale warra garaachi taa'u warra garaa isinii ololu warra garaaf jecha machaa'u jiru maraatu jiru farshaanu jiru saniif yoo maallaqni dhugaanichi jiraate maallaqa kennaa je sigale maallaqa yaanan isin biraa qabu san jara sanii dabarsaa je sigale so ololan taane oofu jiranii jechuudha ololli kun maali